Akkam jirtan alamanaan sa'a namaan maatii waatiin dakagaran kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduu idilee galgalaarraatiif qabannee dhiyaanne isinitti himna. Ani Muhammad Fantaalleetiin. Hoogganaan paartii Koongiresii Federaalawaa Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa mariin biyyaalessaa Itoophiyaa qaamota siyaasaa hunda hin hirmaachisu taanaan bu'aa qabeessa ta'uu hin danda'u jedhan. Itoophiyaa keessatti rakkoon Tigraay qofa osoo hin taane teessoo mootummaa kan taate Oromiyaa keessa jira. Rakkoo kana furuuf ammoo wal qabatanii gara mariitti deemuun barbaachisaadha jedhanii jiru. Bal'ina oduu kanaas Siraaj sabaaf qopheessee jira. Rakkoon bal'aan biyya sanaa Tigraay duwwaa miti jechuudha. Amma dachii bal'aan sabni bal'aan lola gadhee keessa jiru olaantummaan seeraa akka hin taanetti manca'ee badee jiru tokko Oromiyaadha. Waraanni waliinii Itoophiyaa sadaasa bara 2020 irraa jalqabeen kaaba biyyattii keessatti adeemsifamaa ture lubbuu nama kuma hedduu galaafate jedhamuun kan himamu yommuu ta'u, yakkoonni namoomaa hedduun waraanichaan raawwatamuu jaarmiyaaleen mirga namaatiif falman ibsaa turaniiti jiru. Boqqaatiin ajjechaan jumlaan beeliin diigamuun bu'uuraalee misoomaa kufaatiin dinagdeef ciccituun dippiloomaasiin itti baha waraana waliinii Itoophiyaati jedhamuun dubbatama. Humnoonni mootummaa federaalaa tumsuun waraana kana irratti hirmaatan yakkoota namoomaa fi waraanaan nama machiisan raawwatanii jiru jedhamuun kan komataman yommuu ta'u, Komishiiniin mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniin qorattoota sadii muuduun qorannaaf gara Itoophiyaa ergeetii jira. Mootummaan Abiyyi Ahmad kan TPLF wajjin hin mari'adhu jechuun yeroo dheeraaf waamicha nageenyaa waachuu didem ji'ootaan dura deeggarsa namoomaa uummata miidhame dhaqqabsiisuuf jecha waraana dhaabuun gara mariitti akka seenu ibseetii ture. Mootummaan federaalaa mariin hoogganummaa gamtaa Afrikaatiin adeemsifamuu qaba yoo jedhum adda bilisummaa uummata Tigraay ammoo hoogganummaa Keeniyaatiin adeemsifamuu qaba jedha. Gama biraan TPLF mariin dura uggurri uummata Tigraay irra kaa'ame ka'uu qaba. Akkasumas humnoonni kutaalee naannoo Tigraay humnaan qabatan bakka waraanaan dura turetti deebi'uu qabu haaldureewwan jedhaman fa'aa kaa'eetii jira. Mootummaan Itoophiyaa ammoo karaa gorsaa dhimma nageenya biyyaalessaa muummicha ministeera Ambaasaddar Ridwaan Huseeniin mariin godhamu haalduree tokko malee adeemsifama jechuun ibseetii ture. Addi bilisummaa uummata Tigraay fi biltsiginnaan qofti wajjin mari'achuun Itoophiyaa furmaata ta'uu hin danda'u. Qaamoleen siyaasaa Itoophiyaa keessa jiran hundi marii biyyaalessaa Itoophiyaa irratti hirmaachuun waan afaan qawweetiin argachuu barbaadan mariin argatuu qabu jedhamuun gaafatamus mootummaan federaalaa waamicha kana awwaataa hin jiru. Oromiyaa keessatti deeggarsa uummata bal'aa kan qabu waraanni bilisummaa Oromoo marii biyyaalessaa jedhamu irratti hirmaachuuf qophii ta'uu ibsus mootummaan Abiyyi Ahmadiin durfamuun waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf lola Oromiyaa irratti labseetii jira. Gameessi siyaasaa fi hoogganaan paartii Koongiresii Federaalaa Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa turtii BBC Afaan Oromoo wajjin taasisaniin mariin biyyaalessaa Itoophiyaa qaamota siyaasaa hunda hin hirmaachisu taanaan bu'aa qabeessa ta'uu hin danda'u. TPLF fi mootummaa federaalaa qofti mari'atuun Itoophiyaaf nagaa hin kennu jedhaniiti jiru. TPLF fi mootummaan lola dhaabanii mariitti deemuun gaariidha. Garuu Itoophiyaa keessa rakkoon kan jiru naannoo Tigraay qofaa miti. Oromiyaa keessatti rakkoo bal'atu jira. Rakkoo biyya sanii hiikuuf qaamonni hunduu wal qabatanii gara mariitti deemuu qabu jechuun ibsaniiti jiru. Marii calqabuun isaanii bayeessadha. Waliigaltee gochuu yaaluun isaanii bayeessadha. Lola dhaabuu yaaluun isaanii bayeessadha. Garuu wanti lama beekamuutu irra jira jechuudha. Tokko mootummaa fi isaan lola dhaabuu jechuun gara mariitti deemuu jechuun rakkoon biyya sanaa hiikamaa miti. Rakkoon bal'aan biyya sanaa Tigraay duwwaa miti jechuudha. Amma dachii bal'aan sabni bal'aan lola gadhee keessa jiru olaantummaan seeraa akka hin taanetti manca'ee badee jiru tokko Oromiyaadha. Rakkoo iddoo tokkootiin bichaa miti kan dhufe wal qabateetu deemaa. Hooyi kames wajjin hiikama biyyi sun hoo nagaa argattee laga ceetes wajjin ceeti hoo dhabdessi baduu dandeessi wajjin. Marii biyyaa waliigaltee biyyaa hunda hammatu hamma sanatti jarlachuu wal qabatanii yoo deemne mariin suni eessaan hunga'u biyya sanatti nagaan fidu karaa sana siyaasni biyya sanaa rakkoon isaa hiikkatee laga ce'aa waan jedhuun qabu jechuudha. Mootummaan waraana bilisummaa Oromoo marii biyyaalessaa keessatti kan hirmaachisuu diduuf maaliif jedhamanii kan gaafataman Profeesar Maraaraan mootummaan waboon marii nagaa keessa yoo seenem olaantummaan irratti argata jedhee waan sodaateef hirmaachisuu didaa jira jedhaniitii jiru. Oromiyaa jechuun egaa teessoo warra mootummaa irra jiranidha. Humni kun filannaa keessa tapha nagaa keessa gallaani guyyaa salaatan irraa fudhatee deemaaf dhaafi biyya gajee qabu karaa saaqan jechuudha malee waan biraa miti.
namni bosona seenee qabsoo adeemsisaa jiraachuu wajjin wal qabatee yaada kan kennan hayyuun siyaasaa Profeesar Maraaraa Guddinaa namni kan bosona seenuuf qabsoon karaa nagaa waan itti cufameefi jedhan marii adeemsifamu keessatti warri bosona jiranis akka hirmaatan gaafataa jirra isaan achitti dhiifnee marii adeemsifne ejjennoo jedhu akka hin qabne ibsaniiti jiru. Qabsoon karaa nagaa tapha ofii qaba. Qabsoon karaa qawwee deemu tapha ofii qaba jechuudha. Hunda caalaa namni bosonatti kan galu bosonuu ta'uu barbaadee miti. Carraa nagaadhaanii socho'uu danda'antu akka ta'utti hin jirre. Reebamuu jira, hidhamuu jira, innaa sadanannaa maal ta'e maafanas ta'ee reebama, maafanas ta'ee ukkaamama, maafanas ta'ee kana ta'ee dheetu bosona gala. Karaa keenyaa garuu dhugaadhaanii qooda keenya baharra jirraa jenna. Amma waan siyaasni biyya sanaa sochii wanti biyya sana jiru amma nu eeyyametti amma karaa nuu saaqametti mootummaan kun sirna dimookiraasii ijaaraa jiru mootummaan kun biyya kana guddisaa jiru mootummaan kun nagaa fidaa hin jiru jennee dubbachaa jirra jechuudha. Innaa immoo mootummaanis immoo tokko tokko lakki kophaa keenya miti. Nu ilaala warri jedhan hundu haa galanii warri bosona jiranis marii kana keessa haa galanii. Gaafsana rakkoon biyya kanaa hiikama jenneetu dubbannaa jechuudha. Isaanis achitti dhiifnee ofii keenyaas mootummaa irraa waan tokko tokko arganneetu nagaa fidnaa rakkoo biyyaa hiikna waan jedhuun qabnu jechuudha. Mariin biyyaalessaa Itoophiyaa qaama walabaan adeemsifamuuf qaamoleen siyaasaa biyyattii keessa jiran hundi irratti hirmaachuu qabu. Qaama marii adeemsisu ammoo qaamoleen jiran hundi lakkaawwachuu qabu jechuunis ibsaniiti jiru. Marii biyyaa hamman taanetti tapha qoosaa amma ta'etti akkuma filannaa keessaa baanetti hamma filannaa dhugaa ta'utti achi keessa qooda fudhachuun bu'aan fidu. Nuufis sabaafis biyya sanaafis bu'aan fiduudha. Akka addunyaatti yoo ta'e garee lachuu garee walirraa bilisa kan ta'e qaama bilisa ta'etu walitti fidee kana keessatti qooda fudhachuun barbaachisaa. Mariin kun akka dhugaadhaan hojiirra oolu gochuudhaaf jechuudha. Akkasuma rakkoon hiikamne yeroo fixuuf ta'a malee bu'aan qabu kan jenneef kanaaf. Mootummaan federaalaa komishinii marii biyyaalessaa jechuun komishiinaroota ofii muudeem marii biyyaalessaatiif qopheessaa jiraatus qeeqni bal'aan irratti ka'uun isaanii yaadatama. Mootummaan Itoophiyaa fi mootummaan naannoo Tigraay marii nageenyaa taasisuuf kallattii wal arguu isaanii gamtaan Afrikaa beeksise. Gamtaan Afrikaa ibsa baaseen bakka buutonni mootummaa Itoophiyaa fi kan naannoo Tigraay kallattii wal arganii dubbachuu isaanii beekseera. Gareewwan lamaan marii nageenyaa taasisuudhaaf fedhii agarsiisanis qaama marii isaanii gaggeessuu irratti akka walii galtee hin qabne gabaasni raadiyoonii sagalee Ameerikaa mul'isee jira. Gareen mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi gareen mootummaa naannoo Tigraay yoom eessatti akka wal arganiif maal irratti akka dubbatan wanti ibsame jiru. Gamtaan Awurooppaa hariiroo Itoophiyaa fi gamtaa Awurooppaa bakka duraan turetti deebisuuf fooyyeensi jiraatullee ammas waan hedduu taafaa jedheem. Aldureewwan hariiroo Itoophiyaa fi gamtaa Awurooppaa bakka itti deebisuuf gamtichaan kaa'aman kanneen akka dhukaasa dhaabu, loltoota Eertiriyaa Itoophiyaa baasuu, dhiheessii gargaarsa namoomaa fi tajaajilawwan bu'uuraa addaa citan deebisuu akkasuma cabiinsa mirgoota namoomaa qaamota lamaan raawwatamaniif gaafatamni jiraatu akka ta'e gamtichi ibsee ture. Pirezidaantiin itti aanaan komishinii gamtaa Awurooppaa Joosef Borrell dhimmoonni kunniin kora ministeerota dhimma alaa fi nageenya gamtaa Awurooppaa dhiheenya taa'ame irratti kan ka'e ta'uu ibsanii jiru. Dhukaasa dhaabuun bitootessa dabreen labsamee fi marii siyaasaa ilaalchisee fooyyeensi tokko tokko jiraatullee hariiroo gamtaa Awurooppaa fi Itoophiyaa gara bakka duraan turetti deebisuudhaaf ammallee gahaa miti jedhameera. Sarbama mirga namoomaa wal waraansaan uumame hordofee hariiroon gamtaa Awurooppaa fi Itoophiyaa jidduu jiru laafuun gamtichi deeggarsa Itoophiyaaf taasisu irraa duubatti jechuun ni yaadatama. Haa ta'u malee gamtichi deeggarsa uummata Itoophiyaatiif taasisu hin dhaabne kan jedhan Joosef Borrell kanaaf ammoo hawaasa sababa waraanaatiin miidhamaniif deeggarsa fayyaa fi barnootaaf kan oolu yuuroo miiliyoona 80 kennuu ibsan. Beela fi haleellaan saalaa naannoo Tigraayitti waggoota lamaan dabran keessa akka meeshaa waraanaatti dhimma itti bahamuu qondaalli komishinii gamtaa Awurooppaa Joosef Borrell ibsanii jiru. Qaamolee lamaan biratti mariin nagayaa akka gaggeeffamu fedhiin akka jiru himamullee nyaatam qoricham tajaajila ibsaa telekoom fi baankii dhoorkuun akka meeshaa waraanaatti hojiirra oolaa jiru jedhan. Gabaasni kan Siraaj Sabaaf ture. Godina Shawaa Kaabaa aanaan arraa ganda baabbuu dirreetti saamichaa fi hidhaan jumlaa humnoota mootummaatiin raawwatamu hammaachuun himame. Magaalota xixiqqoo aanaan arraa keessatti argaman keessa guddoo masqalee dabalatee jiraattonni gandoota baabbuu dirree fi bachoo waajitu humnoota mootummaan bobbaaseen saamamaa fi hidhaa jumlaan gidirfamaa jiraachuu himanii jiru dabalata qabna.
godina shawaa kaabaa salaalee aanaan dharraa daangaa lafa amaaraa fi oromiyaa ta'uuseetiin sababa teessumaatiin haleellaa fi xaaliyyii amaaraaf yeroo adda addaatti saaxilamaa turteetti. humnoota shororkeessitoota faannoo fi milishaa amaaraatiin saamichi dabree hawaasa aanaa dharraa irratti raawwatamaa ture. bifa jijjiirrachuun qaamolee mootummaan qabata nageenyatiin garasitti bobbaasen hawaasa irratti yakki raawwatamaa akka jiru maddeen himanii jiru. waggaa tokko humnoonni mootummaan maqaa nageenyatiin aanaa dharraa keessatti bobbaase xiyyeeffannoo isaanii uummata Oromoo qofarra taasifachuun gandoota Oromoon baay'inaan jirutti saamichaa fi dararaa hammeessanii jiru jedhuun jiraatan gundoo masqalee Oromiyaa miidiyaa neetworkiif yaada kennan tokko. qabataa miseensa waraana bilisummaa Oromooti jedhuun reebichaa fi hidhaa namoota nagaa irratti raawwachuun cinachim saamichi Oromoo qofarratti xiyyeeffate qonnaan bultoota irratti geggeeffamaa jira jedhuun sababa Oromummaa isaanii qofaan namoonni nagaa yakkamanii jumlaan hidhaman mana murtiitti osoo hin dhihaatiin ji'ootaaf erga tursiifamanii booda birrii 8 hanga 25 gaafatamuun warri kaffalachuu danda'an gadi dhiifamaa jiru jedhu maddeen. namoota xinneenyaan walitti dhufeessa adda bilisummaa Oromoo qabatan jedhuun xinneenya araarsanii xinneenya akkatti hojii hojjetatu dhabee karaa qonna qotatu karaa aramatu dhabee achuma baabudurreerra gara bachoo waajitu bakka bachoo waajitu jedhee xinneenyi tokkoon turamne hedduun godhanii qaxaqqatanii namni hedduu caccabee nama hedduu jaarti mana hidhaatti goranii jiranii dura makaraa gubbaa jiraachuudha. saamichi kallattii adda addaatiin duratti raawwatamaa jira kan jedhan jiraatan aanichaa qaamoleen mootummaa isa hidhamirraa mallaqa fudhatanii hiikum kan hidhamuu baqatee dheesse ammoo qeesaa saamuun loon osoo nafin qabeenya mana keessa jiru hunda guurratanii deemuu jedhuun taateen guyyaa kaleessaa ganda baabbuu dirree fi bachoo waajititti raawwatames akka kana ta'uu himan. kan darbee immoo guyyaadhuma kaleessaa ana ganda baabbuu dirree jedhamutti qotiyyoota qotee bulaa haleelaniiti waradaatti ittisanii qotiyyoota 20 sangoolee 20 sangaa 20 fuudhanii koota fudhadhaallee naaniin namoonni sun dhufanii fudhachuu danda'an qabanii hidhaatti naquudhaaf gandi baabbuu dirree akka jirutti namoonni isaanii akkuma jiruun baqatanii baraatti baqabatanii roobaan baqatanii daggala galanii jiranii. loon qonnaan bultoota erga saamanii booda koottaa fudhadhaa jechuun karaa milishaatiin dhaamsa dhaamuun qonnaan bultoota garas dhaqan hidhaa jiru jedhuun namni gandicharraa Oromiyaa miidiyaa neetworkiif yaada kennan. hidhaa jumlaa fi saamichi akkasumas ajjecha humnoota mootummaatiin hawaasa nagaa irratti raawwatamu dhiyeessuuf lafti qonnaa osoo hin qotamin akka hafe kan himan jiraattonni hawaasni Oromoo bal'aan aanaa dharraa keessa jirru maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartan jedhuun rakkoo ulfaataa keessatti kufneerraa jechuun himatan. mootummaan bakkeewwan waraanni bilisummaa Oromoo socho'u hundatti maqaa opereeshinii farra riphee lolaa jedhuun humnoota amaaraa fi humna addaa Oromiyaa gocha gara jabinaa raawwachuun beekaman bobbaasee jiraachuunsaa ni yaadatama. godina wallagga lixaa aanaa qondaala fi naannoo siitti waraanni mootummaa namoota nagaa ajjeesaa jira jedhu jiraattonni aanichaa aanaa beegii qondaala fi kobor bakka jedhamutti torban kana keessa namoonni nagaa hedduun ajjeefamuu kan himan maddeen keenya majjechaa jiblaatti namoota nagaa irratti raawwatamaa jira jedhan gabaasa qindaa'e Naayimaa Martu dubbise. godina wallagga lixaa aanaa qondaalaa koborii fi beegiitti qabata sakattaa waraana bilisummaa Oromoo joon humnoonni mootummaa bakka waraanni bilisummaa Oromoo jiru himuu diddan jechuun namoota nagaa ajjeesaa jiraachuu maddeen Oromiyaa miidiyaa neetworkii qondaalaa irraa dubbise himanii jiru. aanaa qondaalaatti nama amantaa kan ta'an Sheek Isaa bakka hojii isaaniitii qabamuun ija hawaasaa duratti rasaasaan ajjeefamuu kan himan maddeen daldalaa beekamaa magaalaa beegii obbo Dabalaa Tamasgan ammoo bakka horsiisa loonii qabeenya dhuunfaa isaatii qabuun bakka waboon jiru nutti agarsiisuu didde jedhamee rasaasaan ajjeefamuusaa maddeen keenya himanii jiru. Sheek Isaa kan jedhamu tokko tureera. Sheek Isaan qondaalatti ajjeesanii inni kan inni kaleessadha. Mucaan sun immoo kan Tamasgan jedhama. Dabalaa Tamasgan jedhama. Beegiitti manuma bukkeetti qaban ajjeesan beektaa manuma bukkee jira karaa bara isaanii darbaa jiru mucaan mana bukkee jira dhimma isaa giddii keessaa gadi bahee balbala isaanii irratti rasaasaan naanii bukkee darban gaafa qondaalatti godhanii jiran jechuudha. Kana malee namooti isaan ajjeesanii mucaa shufeeriin tokkos tureera. Isas immoo beegii mata ajjeesanii darbanii nama lama beegiidha. Namni lama immoo qondaalaadha.
Isa kan komori immoo nama ja'a akka ta'an ijoollee kaleessa naa kaasanii turanii maqaa isaanii duwwaan hin qulleeffanne kan komor sun nama ja'a inni kaleessadha. Naannuma sana magaalaa Kobor jedhamuttis namoonni nagaa 6 bakka tokkotti ajjeefamuu kan himan maddeen keenya. Namoonni ajjeefamaa jiran kun maqaa waraana bilisummaa Oromootiin shakkamanis namoota nagaa fi tuttuqaa siyaasaa homaallee hin qabnedha jedhu. Godina Wallagga Lixaa keessatti humnoonni mootummaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromootiin qubsiifaman ummata nagaa ajjeesanii gabaasa isaanii guuttachuuf waboo irratti tarkaanfii fudhannee jirra jechuun miidiyaalee irratti gabaasaa jiru kan jaan maddeen hanga ammaatti qondaalaa fi beegiitti namoonni ajjeefaman namoota amantaa fi barattoota akkasumas daldaltoota ta'uu dubbatu. Sababa hidhaa fi saamicha humnoonni mootummaa ummata irratti raawwataa jiran kanaatiin namoonni hedduun gabaarraa danqamuu fi sochiin daldalaa fi qonnaalleen dhaabbachuudha maddeen keenya kan himan. I think dhugaa jiru sitti fi maatiin keenya achidha. Bakka haalli qondaala keessa jiru uummati gidi hawaasi gidiraa keessa jira. Bakka haalli namni itti jiru abdiin qabu beektaa namni fakkeenyaaf amma aanaa qondaalaatti gandi baadiyyaa kaabbachee kan jedhamu jira, shaggaa kan jedhamu jira, carpaa kan jedhamu jira, iddoo baay'ee jira. Namni hin fidatu, midhaan hin fidatu, horii hin fidatu. Bakka namni baadiyyaa keessa ta'a namni keessa sheboo bitatu, shunkurtaan bitatu. Bakka haalli jiru baay'ee magaarii makiinaan ba'a achi keessa galu. Walumaa gala bakka katamaa keessa namoota jiran irraa kana ta'e namooti baadiyyaa katamaa waliin quunnamu haalli uummata keessa jiru baay'ee haala yaaddisaadha bakka. Keessumaa immoo egaa waraanii beekii irraa qondaalatti godaanee haalli jiran daraan jabaatame. Ajjeechaan lammiilee nagaa irratti raawwatamu kun aanaa qondaalaa keessatti kan hammaate ji'a tokko as ta'uu kan himan jiraattonni humnoonni mootummaa godinaa fi Benishaangul Gumuz irraa dhufuun heddumminaan aanicha weeraranii jiru jedhu. Godina Wallagga Lixaa, Wallagga Bahaa fi Qeellam Wallaggaa keessatti humnoonni mootummaa guyyaarraa guyyaatti namoota nagaa ajjeesaa jiraachuu gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Godina Arsii Lixaatti waraanni Bilxiginnaa daa'ima 8 dabalatee miseensa maatii tokko guutuu hidhuun dhagahame. Hidhaan kunis kan raawwate guyyaa 5 dura gaafa gayya 8 bara 2022 Arsii Lixaa aanaa Adaabbaa ganda Huntee Alolaa jedhamutti ta'uu jiraattonni himan. Abbaa warraa fi haadha warraa kan ta'an obbo Amaana Aliyyii fi aadde Halimaa Gudeelchaa daa'ima isaanii reefu ji'a 8 guutuu wajjin qabata waraana bilisummaa Oromoo gargaarti jedhuun humnoota mootummaatiin qabamanii akka hidhaman jiraattota irraa odeeffanne. Akka maddeen itti dabaluun nuuf himanichaanuma Adaabbaa ganda Huntee Alolaa jedhamu kana keessatti kana duras qabata waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabda jedhuun nama maqaan isaa Maammaa Qaadiroo Aliyyii jedhamu mana hidhaa keessatti ajjeesuu himuun wayita ammaas firoonni maatii hidhamanis yaaddoo qabaachuu himu. Arsii Lixaa aanaa Adaabbaa fi aanaalee ollaatti qabata waraana bilisummaa Oromoo wajjin hariiroo qabda jedhuun namoonni nagaa danuun hidhamaa jiraachuus jiraattonni himanii jiru. Oduu keenya xumuraatiin kitaabni mata dureen isaa Anaa fi Nuhi jedhu Dr. Taaddasaa Qana'aan barreeffame Yuunivarsiitii Ambootti har'a eebbifame. Sirna eebba kitaabichaa irratti hayyoonni barreessitoonni aartistoonni namoonni bebbeekamoo fi keessummoonni kabajaa hedduun argamanii jiru. Kitaabichi kaleessa kan yaadachiisu har'a kan hubachiisuu fi fuulduraaf waan gaarii kan akeeku ta'uu Dr. Taaddasaa Qana'aa sirna eebbaa irratti dubbatanii jiru. Namni yeroo lubbuun jirutti waan gaarii hojjechuu akka qabus himanii jiru. Gada daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanaaf akkaataa oduu keenya irraa odeeffannoo gaarii akka argattan abdannaa qophiiwwan OMN kana fanitti fufu yeroo gaarii qabaadha.